bu'aa guddaadha qaba. Garaagarummaan isaanii mallaqaanillee aananiinillee waa hundaanuu garaagarummaa qaba. Horii Habashaa yoo kuma 20 kabisu taate kunniin gara 50 kuma 60 gurgurama. Baay'ee nu fayyade. Maaliif aanan qaraa kaawwan keessaa leetirii takka argannu amma kanneen keessaa ganamaa fi galgalatti haga leetirii 10 haga leetirii 11 illee ka arganitu keessaa jira. Baatiyaan gaafa qarshii kuma 20 30 hin gashina chaarra. Sanyiin yeroo dhiyaata. Naayitiroojiinii yeroo dhiyaata. Akkaatuma inni dhiyaatuun itti fufiinsaan wiirtuu kanarratti asitti guyyaa hunda kenna. Ani maqaan kiyyaa Sanoo Abdulqaadir jedhama. Aanaa Kokkosaati kan ganda duwwaa tokkooti magaalaa Kokkosaa. Loowwan kana duraanii loowwan Habashaa kana qabna. Loowwan Habashaa kun baay'ee nu fayyadu. Hin qabna baay'inaan illee hin qabna nu fayyadu. Kanaaf amma laaleetiin mala diqaalomsaa kana ogeessa diqaalomsa kanaatiin ittiin fayyadamee ka'eetiin horii kanneen keessaa argadhee isarra ammallee deddeebisituma ittiin diqaalomsee kentiin horii amma hedduu haga horii 7-8 kana maddii goonee jirra. Horiin kun amma jedhama hojjetaa mootummaatii jiraataa ganda jiru qabu aanaa Kokkosaatiif horii kana sanyii fooyya'aa mara kan diqaalomsuutiin ka horadhe ta'uu isaa jechaadha. Horii kana mara kan diqaalomsu wanni fooyyessuu barbaachiseef aanan gaa horiin Habashaa kun horiin kenna kunuwani aanan gahaa hin qaban jechaadha. Aanan gahaa argachuudhaaf gatiillee gahaa baasanii karaa waan ta'eef karaa kanaan kanaaf horsiisuu barbaada jechaadha. Baay'ee fayyadamoo ta'eera jechaadha. Aanan yeroo barbaachisaa ta'e jedhe hin kireessina. Yoo kireessine jenne gatii guddaa irraa arganna jechaadha. Qarshii 6-5. Sanyiin yeroo dhiyaata. Naayitiroojiinii yeroo dhiyaata. Akkaatuma inni dhiyaatuun itti fufiinsaan wiirtuu kanarratti asitti guyyaa hunda kenna. Baay'ee nu fayyade. Maaliif aanan qaraa kaawwan keessaa leetirii takka argannu amma kanneen keessaa ganamaa fi galgalatti haga leetirii 10 haga leetirii 11 illee ka arganitu keessaa jira. Kanaaf baay'ee aananitti nu fayyadama horiin kunniin. Bira darbee ammoo aanaa irraa gandootattis bilbilamee fi yoo jedhe dhaqqabanii ogeeyyoonni kennu jechuudha. Dhaqanii kennanii jechuudha. Kanaaf kan duulaa qofa osoo hin taane itti fufiinsaan waggaa guutuu hojii hojjetamu jechuudha. Walumaa galatti amma ergaan karaa kanaan dabarsuu barbaadnu uummanni keenya loowwan baay'ee horsiisuu irra horii sanyii fooyya'aa horsiisee irraa akka fayyadamu. Maaliif lafti bal'aan hin jiru, nyaanni gahaan hin jiru, humni ittiin horatamus hin jiru. Horiin sanyii fooyya'aan kun ka gadhiifamee lafa bal'aa barbaadu osoo hin taane iddoo murtaa'e keessa qophaa'ee kan horatamu waan ta'eef bu'aan isaallee olaana. Aanan irraa argamu waggaa waggaadhaan dhala jechuudha. Waggaa waan dhaluuf aanan irraa argamus akkasii jabbiin achirraa argamu sani gabaarra yoo gurguratan gabaarrattis gatii olaanaa gurgurama waan taateef horannaafis humna baay'een barbaadu. Kanaaf garanatti dhufee loowwan ofaanii gabaarraa sanyii fooyya'aa bituu caalaa mala lamaan diimaa qabsiisuu kana fayyadamanii horii harkaa qaban kana sanyii jijjiiratanii bu'aa irraa yoo argatan waan jiru kana dhaamuufi barbaadna jechuudha uummata keenyaafis. Baatiyaan gaafa qarshii kuma 20-30 hin gashina chaarra. Uummati kanneen garaagarummaa hedduu jiru aanan caalaa isaa. Aanan baay'ee olaanaa kunniin horiin fooyyaan kunniin guyyaatti akka leetira 3-4 hin baan jechaadha. Kuuwwan ammoo yoo jabaate leetira takkatti guutuu alatti. Gurgurtaa irratti gatiin isaaniillee gatiin gurguddachaadha. Garaagarummaa fakkeenya. Ani durumaan horiin kun waan nan fayyadame yoo laalee jedhe raantaa malee bu'aa hin qabu raanta'ee qofa dhimma raanta'a. Bu'aa hin qabu laalee ka'eetiin sa'aatii matakkatti wayii fidee diqaalomse. Sa'aatiin sun parsentii 50 irraa argadhe. Argadhee jennaan saani suniin booda lamuu bu'aa isii irraa yoo argeetan isiin dhaltee jennaan bu'aa guddaa irraa argadhe isii. Maaliif aanan leetirii haga 8ti kan nuu kennitu amma ganamaa galgalatti. Yoo laaleetiin jedhu bu'aan asitti hafee jedhee horii kaawwan irra xiqqeessaatiin gara horii ammayyaa kanatti itti deebi'eetiin isaanii fooyyessuu jalqabe. Gatii irratti amma bu'aan garaagarummaa qabu yoo kun 20,000tiin kan gurguramu taate yeroo ammaatiin kun haga 60 haga 70ti. Kana bu'aan isaa garaagarummaa kan qabu. Daddafee namaa guddata garuu haalli biyya keenyaa kuniin wanni isaan nyaatan baay'ee hin jiru malee silaa akka gaariittiin isaan kunuunsuu qabnaayyuu. Ani kanarratti sodaa irraa hin qabnu maaliif ittiin fayyadamne aanan isaa yoo gurguraniitiin jedhani sirriitti silaa isaan irra darbee manaafuu oola. Maallaqallee kan nama argachiisa. Odoo huccuu takka ittiin galanii waan tokko ittiin godhaniitiin maallaqallee hin argatanii
Uummanni ofumaa sodaata malee hin beekneef sodaata amma. Kan amma sirriitti uummanni keenya hubachuu qaba. Ogeessi fayyaa horii kunniin sirriitti deeggarsa kennuufii qaba. Kan haala kanaan jennaan dalaganiitiin jedhani bu'aa guddaadha qaba. Garaagarummaan isaanii mallaqaanillee aananiinillee waa hundaanuu garaagarummaa qaba. Amma kan namni midhaan isa nyaachifnaa maali isaan qallaba isaan dandeenyu jedhu kun sooba. Maaliif ittiin baranne waan hin baranneef kana namni fagootti ilaalee sodaata. Deeggarsi waajirri deeggarsa qonnaa isaan nu diqaalomsaa jiranii akka biyya teetaatti garuu nyaanni isaanii biyya kanatti hin argamu. Kanaaf isaan haga danda'ameen deeggarsa gaarii nu godhaa jiranii akkana godha akkana fayyadama furushkaa hagatii sana kennaa fi galabaa hagatii sana walitti hidha'aati kiiloogiraam kiiloo hagana nyaachuu qabaa jedhaniitiin nutti himaaranii garuu nu akkasitti illee dandeenyee sirriitti horachuu illee dhabaannu xiqqoodhaan haa ta'uti waan kaawwanii irraa kennaafii jirra. Amma yeroo kanaaf nullee reef jalqaba taaneerra in gurgurrallee manatti illee fayyadamna. Sirriitti qaraa irra qara loowwan 20-30 irratti fayyadamnu irra loowwan 45 irratti sirriitti fayyadamaa jiru. Garaagarummaan isaanii guddaadha. Garaagarummaan bu'aan isaan irraa argatan aanas ta'ee mallaqaanis ta'ee gurgurtaa gabaa irrattis ta'ee baay'ee guddaadha. Haa ta'u hawaasni kana waan baratee hin jirreef nu amman hawaasa naannoo kanaatiitti horii kan akkanatti diqaalomsaati akkanatti horadhaatiiti horiin tokkochini lamaan horii 10 isinii tara jenneetiin hawaasaaf dhaamaa jirra. Kan nu bira jiruu fi ollaa kennaas barsiisaa jirra. Maqaan kiyyaa Anshaa Shubbeerama. Ogeessa mala namaan loon diqaalomsuu aanaa kanaati. Isaan walqabtee jechaadha haalli amma itti diqaalomsuu aanaa kanaa ogeessa nama sadeen jirraa isaan keessa. Isaaf immoo aanaa jechaadha inni gandoota bakkeen baay'ee jechaadha asii motoraan deemne aanaan deeggarsa nu godhe jechaadha motoraan deemnee fayyadamaa jirra aanaa ganda jiru hundaa wal geeneetti fayyadamaa jira jechaadha. Dammoo qonnaan bulaan oomisha qaaraa caalaa itti fayyadamaa jira jechaadha gama horii sanyii fooyyessuutiin itti fayyadamaa jira bu'aa isaa argee jechaadha. Inni garaagarummaan jiru tokko gama aananiitiin yeroo qaraan loonni naannoo liitirii tokko argatanii amma yeroo ammaa 8-15 argataa jiran jechaadha. Inni biraa immoo gama jabbileetiin horii kan naannoo 20 gurguratan kaan ammoo 70 200 fi inni 100 gurgurtaa jiran jechaadha. Yeroo ammaa kana jechaadha gama fooyyeen sanyii beeylada kanaan. Amma wanni guddaan sinkiroollee bardeen gaddaa nu kenni si'a duraatii bardeen gaddaatti fayyadamnee jirra bardeen gaddaa similkoomneera jechaadha. Banaallee irra guddaan ammoo sinkiroodhaan yoo fayyadaman horii hamma isaa baay'ee ta'e al tokkoon qabsiisanii jechaadha deema qabsiisanii jechaadha al tokkoon. Gama kaan yoo deebiin amma wanni guddaan jiru gama kanatti aanan jechaadha horiin amma reef barataa waan jiruuf baay'inaan maasii akka amma horii sinkiroonitti baay'ee fuudhan jechuudha. Haa ta'u malee gama saniillee bu'aa guddaa jira jechaadha. Uummanni ammoo amma baratee jechaadha loon baay'ee fileetiin fayyadamaa jira. Illee kanatti ammoo akka aanaatti buufata hedduu qabna. Naannoo buufata 4 qabnaa isa irratti jechaadha qotee bulaan nu bilbilee jechaadha guyyaa hundaa jechaadha nu yeroo hundaa qophiidha guyyaa qedaameetiin baatullee dhandhachitti isaa jedha jechaadha. Motorri waan jiru motora keenya qabannee guyyaa hundaa yoo dhandheetu qotee bulaa barbaadetti itti kennaa jira jechaadha guyyaan jechaadha. Osoo addaan cinne osoo qidaame sanbatan jenne fayyadamaa jira qotee bulaan jechaadha. Loon kun yeroo kennamu tokko loon kun yoo fuudhaaftee mallattoo agarsiisee yeroo sanii loon kun kennamu jechaadha. Loon kun ammoo yoo waan diddiibsaate naannoo guyyaa 21 irraa 24 fara deebisaaniitiin deebinee hin jechaadha. Akkasii tokko lama deebisuu kennuu dandeenya jechaadha. Isarraan kaafe immoo naannoo guyyaa 3 yookiin rima loon kana gadi buunee ilaalla jechaadha. Fiidee jechaadha buunee loon kun karima qabatee fi qabsiisanii addaan baafnee laala akkas hojjetaa jira jechaadha. Maqaan kiyya Goobana Gaataa jedhama. Hoogganaa itti aanaa waajjira qonnaa aanaa Bokkasaatti. Waasana Abdulqaadiritti argamna. Kanatti horsiisa horiitu jira. Horii mala namaan diqaalomsuu irraa fayyadamanii sanyii fooyyessanii sanyii horii fooyya'aa hedduu harkaa qaban jechuudha. Isaan kun adda duree horsiisa beeyladaatiin beekamanii horsiisa beeyladaa keessaayyuu fooyya'insa sanyii irratti sanyii baay'ee fooyyessanii sanyii horii isaanii jijjiiranii itti fayyadamaa kan jiran jechuudha. Haaluma kanaan nutis akka aanaa keenyaatti hojii kana baroota hedduuf hojjechaa turree jirra. Hojjetaa turruu malee bal'inaan kan itti deemamaa ture waggoota 2-3 kan hin caalu jechuudha. Keessaawuu bara darbee fi bara kana duulaan horii diqaalomsuu rimaa qabsiisuutiin gaggeeffamaa ture. Bara kanallee akkuma saniin itti deemamee gaggeeffamaa jira jechuudha. Bara kana ammoo addatti bifa duula saayintiroodhaan horii gaggeessuu kanaan rimaa qabsiisuu kanaan ganna kana hojjechaa turre. Waliigala isaa bara kana
naannoo loon 3,105 mala namaa rima qabsiisuu kana qabannee 2,286 raawwanneerra jechuudha. Haaluma kanaan bara kana naannoo ji'a 4 dura raawwanne isa keessaa jabbileen 580 kan bara darbee dhalataniiran jechuudha. Rima qabsiisuu qofa osoo hin taane yoo rimaan qabate horii san kennameef marfeen irra kenname booda ji'a 3 keessatti ogeeyyiin kenna. Rimaa san qabate mun qabanne kan jedhu san qorannoo gaggeessan jechuudha. Kanaaf amma hubannaan kana dura ture haa hubannaa qabaatanii malee namni itti fayyadamaa hin turre. Amma ammoo itti dhufanii irraa fayyadamaa jiran jechuudha namni. Hubatee baay'inni horii baay'ee oofuun akka hin fayyadne arganii bu'aa guddaa akka hin finne arganii amma sanyii fooyya'aa kanatti fayyadamaa jiranii jechuudha. Sanyiin fooyya'aan aannan olaanaa kenna. Gabaa irrattis yoo gurguratan gatii guddaa gurguratu jechuudha. Baay'ee horachuu caalaa xiqqeessanii gatii guddaa kan irraa argatan kana horataa jiran jechuudha. Obboon kun ammoo akkuma argitan kan horii sanyii fooyya'aa kan mala namaan diqaalomsuu irraan fayyadamaa dhufan jechuudha. Gabaa irraa bituu caalaa kan mala namaan diqaalomsu ogeeyyii kennan kan diqaalomsan. Akka aanaatti ogeeyyoota 3 qabna. Ogeeyyiin 3 kunniin aanaarra wiirtuu aanaarra godhannee meeshaan gahaan waan hin jirreef maayibaasii babal'isuuf ganda babal'isuuf baay'inni ogeeyyii illee nama 3 ganda babal'isu ammoo meeshaa gahaa waan hin qabneef gandoota irratti asumarraa bilbila isaanii banaa godhanii bilbilamee yoo jedhu motora haala mijeessinee fi gandoota hunda bilbilaan dhaqqabaa jiran jechuudha. Amma hubannaa kanarraa kan ka'e uummanni keenya baadiyyaa lamaan irra gandoota irra bilbilaa jiran jechuudha. Horiin isaanii yoo fedhii agarsiise fedhii fuudhaa yoo agarsiise fedhii isaan agarsiise saniin horii mirga korommii irraa qabanii isaanii bilbilanii irraa ittisanii jabbiin ganda mara irratti amma mul'atee jabbiin dhalachuu qofa bira darbee jabbii dhalatan san horiin waggaa hedduu hojjetamaa ture sun horiin aanan irraa argataara jechuudha. Kanaaf haala kanaan babal'ataa kan jiru jechuudha. Bifa duulaatiin hojjechuu yoo jennu kan yeroo tokko duulaan hojjetame yeroo kan dhaabatu osoo hin taane idileedha amara xiyyeeffannaan yeroon duulaa yeroo ji'a tokko haga ji'a lamaan caalle kan hojjetamu jechuudha. Sunniin walumaa galatti horii dhufe laalamee kan kennamu yoo ta'u yeroo san qofaaf hojjetama duulaan. Idileedhaan ogeeyyii 3 qabnu kun itti fufiinsaan. Horii abashaa yoo kuma 20 kabisu taate kunniin gara 50 kuma 60 gurgurama horii kunniin. Kunillee maali hubannaallee kennanii waajjira qonnaallee yeroo dhufeetiin horii akka diqaalomsuu dandeenyu nu kakaasaa karaa kanaan deeggarsa guddaa nu godhan jennaan karaa kanaan jechaadha ka fooyyesuu dandeenya deeggarsa guddaa nu godha waajjira qonnaa maddii dhaabateera jechaadha. Kana caalaa fayyadamuu akka ta'uu kan danda'u akkuma marga isaanii lafa gahaa nyaata gahaa isaanii dhiyeessu jechaadha. Dhiyeessii nyaataa gahaa isaanii dhiyeessineetiin yoo jedheetiin jedhe fayyadamuu guddaa ta'a jedhee yaada jechaadha.